yeroo Iraan uffata gaddaa uffattee imimmaan dhiigaan makamee lolaasaa jirtutti garuu onneen ishee diinummaa fi haaloo ba'uun boba'aa jira. Guyyaa dilbataa bitootessa 2026 guyyaa itti addunyaan gatii hooggansa Iraan tuquu kafaluun eegaltedha. Ameerikaa fi Israa'el Ayatollah Ali Khaameeneey ajjeesuun injifannoo argannaam jedhanii yaadanis dhiigni hoogganaa sanaa bishaan galaanaa Hormuz irratti ibiddatee ka'ee jira. Oduun Reuters FM miidiyaalee Iraan gabaasan kan addunyaan guutuu rifachiisee Teheraan haaloo qulqulluu jalqabuu ishee mirkaneessaa bal'ina isaa qabannee jirra. Guyyaa seena qabeessa kanaam manni maree nageenyaaf mirkaneessaa fedhii sirnichaa nama haaraa kan ba'aa ulfaataa kana gateettii isaarraa kaatuun filatanii jiru. Innis Ayatollah Ali Larijaniidha. Namni kun lafaa kee kan dhufe miti. Inni eegduu haaraa fi hayyuu amantii cimaadha. Bal'ina isaanii dhageessu. Ejensiin oduu Faaris akka mirkaneessutti Iraan seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif Misaa'ela ishee Hypersonic kan Fattah-2 jedhamu dirree waraanaatti galchitee jirti. Kaayyoon isaa ifadha. Uffata waraanaa Ameerikaa kanneen naannichaa jiran daaraa gochuudha. Ameerikaan gama isheetiin dhumachuu rasaasaan muudama keessa galtee jirti. Iccitii isaanii dhageessu. Ali Larijaniin aarii fi gaddaam onnee isaa keessa jiru baasee toora Tiwiitaraa isaarratti akkas jedha. Kaleessa Misaa'ela muraasaanis dhufneerra. Garuu har'a wanta akka seenaa keessan keessatti argitanii hin beekne rukutaa addunyaa raasuun isin rukutuuf deemna jechuun akeekkachiisa cimaa Ameerikaa fi Israa'eliif dabarsee jira. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashamaar qafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa hanga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. ما خود را برای این لحظات آماده کردیم و برای همه سناریوها برنامه ریزی کردیم. yeroo Teheraan gadda guddaam gadda wareegamaa hoogganaa olaanaa Ayatollah Ali Khaameeneetiin uwwifamtee jirtu. Masaraan mootummaa garuu tasgabbii ajaa'ibaa fi qophii seena qabeessa ta'een socho'aa jira. Addunyaan keessattuu Ameerikaa fi Israa'el erga Khaameeneen deemaniin Iraan ni bittinnoofti, wallolti, sirni ishees ni diigama jedhanii hawwaa turan. Garuu guyyaa har'aa Teheraan deebii sibiilaa diinaaf kennitee jirti. Sirni Islaamaa Iraan yookaan The Islamic Republic System inni Imaam Khomeiniin lafa kaan akka konkolaataa mootora cimaa qabu osoo hin dhaabbatiin gara fuula duraatti tarkaanfachuuf murteessee jira. Guyyaa seena qabeessa kana manni maree nageenyaaf mirkaneessaa fedhii sirnichaa nama haaraa kan ba'aa ulfaataa kana gateettii isaarraa kaatuuf filatanii jiru. Innis Ayatollah Ali Larijaniidha. Namni kun lafaa kee kan dhufe miti. Inni eegduu heeraa fi hayyuu amantii cimaadha. Har'a eegalee aaraafiin qaama mana maree hooggansa yeroo ta'uun biyyattii qaxxaamuraa qilleensaa waraanaa kana keessa ceesisuuf filatamee jira. Mi'aala hooggansa haaraa kanaa haa ilaallu. Iraan amma hoogganaa tokko qofa osoo hin taane fuulota 3 jala galtee jirti. Tokkoffaan pireezidaantii Masuud Pezeshkian inni hojii raawwachiisaa. Lammaffaan hoogganaa mana murtii Gulaam Hussein Muhsinii Ejei inni seera tiksuu fi sadaffaan Ali Larijanii inni amantii fi heera eeguudha. Sadan isaanii wal ta'uun amma hooggansi olaanaa haaraan filatamutti biyyattii ni bulchu. Kunis ergaa ifaa Waashingitaniif dabarsa. Hoogganaan keenya wareegamanis humni keenyaa fi sirni keenya garuu hin duune. Ali Larijaniin barreessaa mana maree nageenyaa dhaadannoo fi onnee guutuun addunyaatti labsan. Coomsi aangoof qophoofnee har'a eegalee Iraan biyya nama tokko miti biyya dhaabbataati. Muhammad Baaqir Qalibaaf afayyaa'in paarlaamaa immoo iccitii diina rifachiisuu tokkoom saaxilanii nuti du'aam hoogganaa keenyaan dabalatee siinaariyoowwan hundaaf waggoota dheeraaf qophoofnee turre. Wanti har'a ta'e kun nu hin naasisu. Kunis Iraan basaasaa fi duula diinaa dursee tilmaamuun caasaa ishee akka hin jigneem ijaarrachuu ishee agarsiisa. Amma ijoondiim gara mana maree ogeeyyiitti qiyyafatee jira. Maanguddoonni FM hayyoonni amantii 88 kanneen waggaa 8 filataman kun amma dirqama seenaa guddaa qabu. Isaan keessaa eenyutu bakka Khaameenii bu'am. Reuters namni sadarkaa Khaameenii qabu hin jiru jetti. Garuu Iraan
rabbii nama biyya kana tiksunuuf kennaam jechuun amantiin. Seenaan ni yaadataa bara 1989 yeroo Khoomeeniin du'an addunyaan Iraan dhumatteem jetti turteem. Garuu Khaameeneen dhufaniin Iraaniin cimsuun biyya niwukileeraa taasisan. Har'as aaraa fi michoonni isaa alaabaa Khaameenee lafa hin buusnu jechuun kakatanii jiru. Gulaam Huseen Ejeen namtichi biyyoonni dhiyaam ugguraam itti heddummeessisuun amma aangoo murteessaa qabateem diina keessoo fi alaarratti dhiifama hin qabnu jechuun akeekkachiisee jira. Walumaa galatti Tiraamp Fenetaanoon mataa kunneerraa qaamni ni kufaam jechuun gammadaa yeroo jiran garuu Teeraan har'a mataa raasadii biqilchitee jirti. Ali Reezaam Aaraafim Peedeshkiyaanii fi Ejeen harka wal qabatanii dhaallee Khaameeneen baduun qabsooniin dhaabbatuum jechuun labsan. Filatamuun Aaraafim namicha callisaa garuu murteessaa ta'e kanaam diinaaf ergaa gaddisiisaa michootaaf ammoo abdii guddaadha. Sirni Iraan inni dhiigaa fi aarsaan ijaarame sun har'a qorumsaam seenaa isa guddaa injifannoon ce'ee jira. Waraanni amma eegalee ta'u mala garuu wanti tokko beekaman Iraan hoogganaa malee nafneem alaabaan Ayatollah Khaameeneem lafa hin buuneem harka jabaa biraattiin darbee jira. Yeroo Teeraan uffata gaddaam uffatteem imimmaan dhiigaan makameem lolaasaa jirtutti garoonneen isheem diinummaa fi haaloo ba'uun bobaa jira. Guyyaa dilbataam bitootessa 2026 guyyaatti addunyaan gatii hoogganaa Iraan tuquu kaffaluum eegalteedha. Ameerikaa fi Israa'el Ayatollah Ali Khaameeneen ajjeesuun injifannoo argannaam jedhanii yaadanis dhiigni hoogganaa sana bishaan galaana Hormuz irratti abidda ta'ee kee jira. Oduun Reuters FM miidiyaalee Iraan gabaasan kan addunyaa guutuu rifachiisee Teeraan haaloo qulqulluu jalqabuu ishee mirkaneessa. Saatiin isaa sirrii ture. Erga Tiraamp Khaameenee ajjeesneerra jedhee adatee saatii muraasa booda eegdonni warraaqsa Islaamaa galaana Hormuz sarara dinagdee addunyaa qabuu isaanii labsan. Dooniin boba'aa fe'atteem kan maqaan ishee Iskaayilaat jedhamu kan alaabaa paalaa fannifatteem garuu faayidaa humnoota diinaa Ameerikaa fi Israa'el tiksitu galaana Oomaan naannoo gandaa Kumzaar jedhamu qaxxaamuraa turte. Humnoonni galaana Iraan akkuma aadaa isaanii akeekkachiisaa kennaniif dhaabbadhu ati bishaan keenya irra deemaa diina keenya sooruu hin dandeessu. Dooniin sun garuu of tuulummaa Ameerikaan onnaa'ee ajaja diduun imala isaa itti ufufee. Daqiiqaan sun daqiiqaa murteessaa ture. Misaa'elli Iraan inni gaddaa Khaameeniitiin qarame akka bakka kaatti qilleensa galaanaa tarsaasee kallattiidhaan Iskaayilaat rukutee sagaleen dho'iinsaa galaana Oomaan raasee ibiddi guddaan doonii sanarraa ol ka'e. Namoonni 4 battalumatti madaan dooniin sunis qaamni ishee tarsee bishaan keessaa gadi lixuu eegalte. Kun doonii tokko rukutuu qofa miti, kun mallattoo sirna dinagdee addunyaa rukutuudha. Tarkaanfiin kun ergaa ifa tokko qaba. Isin hoogganaa keenyatti Iraan keessatti ajjeessan nuti ammoo dinagdee keessan galaana Hormuz irratti ajjeesna. Pireezidaantiin Tiraamp Waashingtan taa'ee waraana lafaa hoogganuu danda'a. Garuu boba'aan addunyaa karaa kana darbuun harka ijoollee Khaameenee jira. Reuters ragaa sodaachisaa tokko saaxilee jira. Battaluma dooniin kun rukutamteen dooniiwwan boba'aa fi gaazii fe'an kan lakkoofsaan 150 ta'an sodaarraa kan ka'e galaana banaa irratti motora dhaamsanii dhaabbatanii jiru. Kana jechuun sararriin addunyaa kutamee jira. Dooniiwwan kun boba'aa biyyoota galoo galaanarraa gara Ameerikaa fi Awurooppaa geessu turan magaruu eenyuyyuu sochee ni gubatam ajaja jedhuun ugguramanii jiru. Mootummaan Iraan gadda keessa teesses labsii galaanaa baasee jirti. Biyyi kamiyyuu dooniin kamiyyuu kan Ameerikaa fi Israa'el wajjin hariiroo qabu bishaan kanarra nagaan hin darbu. Dhiigni Khaameenee lafatti hin badu. Kunis waraana asimeetirik yookaan waraana madaallii hin eegne kan Iraan ittiin beekamtudha. Ameerikaan doonii waraanaa guddaa Abrahaam Lincoln qabaachuu dandeessi, garuu dooniin sun dooniiwwan daldalaa 10,000 lakkaa'aman hundaa tiksuu hin danda'u. Dhiphinni kun Oomaan biyyaam ollaa naga qabeetti taatellee dhiphisee jira. Haleellaan kun kan raawwatame qarqara Oomaan irraa maayilii 2 qofa fagaateeti. Kunis Iraan naannoo kana to'achuuf ulaagaa biyya kamiyyuu eeguuf dirqama hin qabnu. Bishaan kun bishaan dhiigaati jechuu ishee agarsiisa. Walumaa galatti waraanni Tiraamp banee amma bifa haaraa qabatee jira. Isaan gamoowwan Teeraan diiganiiru ta'a. Garuu Iraan amma ujummoo hafuura addunyaa uutee jirti. Gatiin boba'aa addunyaa sa'aatiitti ol ka'aa jira. Gabaan addunyaa raafamaa jira. Hordoftoonni Ayatollah Khaameenee hoogganaan keenya wareegamaniiru, garuu hafuurri isaanii galaana kanarratti nu hoogganaa jira jechuun kakatan. Haaloon Iraan ammaa jalqabee doonii Iskaayilaat gubattee sun jalqabaa gubaa guddaatii malee xumura miti.
Ameerikaan nama tokko ajjeesseem garuu Iraan addunyaa guutuu qabdee jirti. Yeroo Ameerikaa fi Israa'el humna qilleensaa keenyaan Iraanin jilbeenfachiisneerra jedhanii yaadanitti Iraan keessaa bakka kaan tokko kan ijaaraa daraa fi saffisa sagalee dachaa 15 caaluun samii tarsaasee ba'ee jira. Ejeensiin oduu Faars akka mirkaneessutti Iraan seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif Misaa'ela ishee Hypersonic kan Fattah-2 jedhamu re'ee waraanaatti galchitee jirti. Kaayyoon isaa ifadhaam buufataalee waraanaa Ameerikaa kanneen naannicha jiran daaraa gochuudhaan. Misaa'elli Fattah-2 jedhamu kun meeshaa salphaa miti inni mootii saffisaatiin. Saffisni isaa sammuu namaa oliin sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 18,000 fiigaa. Kana jechuun saffisa sagalee dachaa 13 hanga 15tti barrisaa. Herrega waraanaatiin yoo ilaalle lixa Iraan irraa ka'ee Israa'el yookaan buufata Ameerikaa rukutuuf daqiiqaa 5 gadi qofaam itti fudhata. Yeroo gabaabaa kana keessatti sirni ittisaa kamiyyuu Iron Doomii David Sling yookaan Patriot diina kana adda baafatee hordofee rukutuuf carraa hin qabu. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu teekinooloojii fi aarsaa Iraan kan duuba jirudha. Misaa'elli kun mataa du'aa ulfaatina kiloogiraama 450 qabu baata. Dandeettiin sirni ittisaa qilleensaa ammayyaawaa uruuf qabu jeneraalota Peentaagoonii fi Tel Aviv rifachiisee jira. Har'a Iraan qawwee qofa osoo hin taane saayinsii fi teekinooloojii diina naasisuun hidhattee jirti. Yeroo Waashingtan of jajuudhaan Teheraan rukutaa jirra jettee labsaa jirtutti Peentaagoon keessaa garuu saayireniin dhiphinaatuun iyyaa jira. Gaazexaan Wall Street Journal ragaalee iccitii aangoota waraanaa duraanii fi ammaarraa argachuun akka saaxileetti Ameerikaan amma diina alaa qofa osoo hin taane diina keessoo yookaan dhumachuu rasaasaa wajjin wal falmaa jirti. Pireezidaantiin Trump waraana guddichaa kana labsuu isaanii dura ajajaan olaanaa humna waraanaa akeekkachiisa jabaa kennaniifii turan. Pireezidaantiin Trump kuusaan keenya gadi fageenya gahaa hin qabu. Yoo waraanni kun dheeratee harka qullaafnaam akeekkachiisni jeneraalota sun dhugaatii lafarratti mul'achaa jira. Wanti nama dhibu saffisa oomishaa fi saffisa waraanaa Ameerikaa wal simuu dhabuudha. Iraan tarsiimoo obsaa fayyadamuun Ameerikaan akka misaa'ela ishee isa qaalii fi muraasatti akka dhangalaastuu dirqisiisaa jirti. Warshaaleen Ameerikaa misaa'ela interceptor kan qilleensa irratti diina fashaleessuu oomishuuf ji'oota itti fudhata. Waraana kana irratti garuu guyyaa tokkotti dhibbaan dhukaafamaa jira. Kun herrega kisaaraati. Ameerikaa fi Israa'el gamoowwan siivilii manneen barnootaa fi wiirtuuwwan ispoortii Iraan irratti mootummaa sobaa agarsiisu. Garuu Iraan misaa'ela ishee lafa jalaa baastee kuusaa diinaa fixachiisaa jirti. Yeroo teekinooloojii Tiyaad jedhamu ilaallu ammoo kan Ameerikaan akka gaachanaatti itti dhaalattu kanaam sirni kun raadara cimaa fi sirna ajajaa qaba. Garuu rakkoo guddaa tokko qaba. Innis laawuncharii yookaan meeshaa dhukaasaa tokko irratti misaa'ela 8 qofa baata. Diinni yoo misaa'ela 9tti dhukaasee isaan 8 kuffisaa inni 9ffaan immoo ni dho'a. Kana malees laawuncharii kana deebisanii guutuuf daqiiqaa 30 fudhata. Waraana saffisaa Fattah-2 Iraan keessatti daqiiqaan 30 jechuun barkumeedha. Yeroo sanatti Iraan biyya diinaa daaraa gochuu dandeessi. Dhiphinni kun ba'aa giddu galeessaa qofa irratti hin daangeffamne. Dhiibbaan isaa ammaa garba Paasifikitti ce'ee jira. Misaa'elonni Tiyaadii fi Patriot kun kan kuufamanii turan diina guddaa Chaayinaa fi Kooriyaa kaabaa ofirraa qolachuuf ture. Amma garuu ibidda Iraan qabsiisee dhaamsuuf jecha kuusaan sun gadi dhumuuf deema. Peentaagoon amma filannoo ulfaataa keessa galee jira. Misaa'ela Chaayinaa eeggattuu sanaa ba'aa giddu galeessaatti fiduu yoo kana godhee Chaayinaaf balbala banuudha. Yoo dhiisan ammoo buufataaleen isaanii kan galoo galaana Arabaa keessa jiran ibiddaan Iraaniin barbadaa'u. Israa'elis rakkoo wal fakkaataa keessa jirti. Misaa'elli ishee Arroosirii jedhamu kan baalistikii fashaleessu dhumachaa jira. Ameerikaan yeroo tokkotti lola Iraan lola Huusii fi eegumsa Israa'el baachuu dadhabdeetti. Misaa'elli Toomaawak kan doonii irraa dhukaafamus amma tokko ol yoo itti fayyadaman yeroo Chaayinaan doonii waraanaa sochoosu Ameerikaan ilkaan malee hafti. Walumaa galatti har'a Ameerikaan muudama saffisaa keessa jirti. Karoorri isaanii kuusaan isaanii dhumuu dura fataalee misaa'ilaa Iraan barbadeessuudha. Garuu Iraan lafa jala yookaan underground cities waan jirtuuf kun abjuu ta'uu danda'a. Trump humna qabaachuu danda'a garuu humni sun daangaa qaba. Iraan garuu kuusaa misaa'ilaa dhokataa onnee hin dhumnee fi tarsiimoo diinaa kuffisuu qabatti. Yoo barbaadan dhufaa kuusaan keessan dhumus kan keenya hin dhumu jechuun diina ishee qoraa jirti. Yeroo Iraan gaddaa wareegamaa hooggansaa olaanaa Ayatollah Ali Khaameeneeyitiin uwwifamtee dhimmaan dhangalaasaa jirtutti
Ali Larijaniin barreessaa mana maree nageenyaa Iraan imimmaan sana gara bobaatti jijjiiruun addunyaatti labsii seenaa keessatti hin dagatamne dabarsee jira. Larijaniin dallansuu fi gaddaa onnee isaa keessa jiru baasiin toora Tiwiitaraa isaa irratti akkas jedha. Kaleessa Misaa'ela muraasaan isin tuqneerra garuu har'a wanta akka seenaa keessan keessatti argitanii hin beekne haleellaa addunyaa raasuu isin rukutuuf deemna. Dhaadannoon isaa inni hunda caalaa Ameerikaa fi Israa'el naasisee ammoo akkuma garaan keenya gaddaa hoogganaa keenyaan gubattiin nuti sonni Ameerikaa fi Israa'el ni gubna. Jechi kun jecha nama sodaatee miti, jecha nama du'a booda jireenya biraa hin qabneeti. Larijaniin diinni hoogganaa ajjeesuun Iraanin kuffisuu danda'a jedhee yoo yaade gowwaadha. Igni Khaameeneen caalaatti nu cimsa malee nu hin laaffisu jechuun waraana kana keessaa yookiin injifannoon yookiin wareegamaan ba'uuf murteessuu isaanii mirkaneesse. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.